Tole mata dureen irra ilaaluudhaa deemnu fluid and electrolyte imbalance jedha. Dhangala'aadhaa fi elektiroolaayitoonni qaama keessatti yooniif jeeqaman rakkoo dhufuu danda'u. Waa'ee saniiti kan ilaaluudhaa deemnu. Objektiiviin yeroo boqonnaa kana fixxe wantoonni ati baruu qabdu plan effective care of patient with fluid volume deficit akkaataa tajaajila nama hanqina dhangala'aa qabu godhaniif fluid volume excess nama qabuuf nama dhangala'aan itti heddummateef wantoota godhamu. Hyponatremia, hypernatremia, soodiyamiin qaama keessaa gabbuu fi ol ka'uu, hypokalemiyaadhaa fi hyperkalemiyaa, potaashiyamiin ol ka'uudhaa fi gabbuu akkamitti manaaj akka godhan as jalatti bartaa. Meetaaboolik aasidoosisiidhaa fi meetaaboolik alkaaloosisiin maali waan jiru wal cinaa qabdee ilaaluu dandeessa. Respiraatorii aasidoosisiidhaa fi alkaaloosisiillee akkasumas arterial blood gas measurementiiin safarri isaa maali hiikkaan zaa'u waan jiru as jalatti bal'inaan barraa. Let us start body fluid irraa kaan. Body fluid jechuun dhangala'aan qaama namaa keessa jiru. For homeostasis, the following condition should be within normal range. Qaamni namaa tartiiba argachuudhaaf homeostasis jechuun baalaansii tahee jiraachuudhaaf wantoonni asii gadii huni normaalii tahuu qabanii. Tokko body temperatureidha. Temperaturii qaama namaa ol ka'uudhaas hin qabu, gabbuullee hin qabu. Kanaaf normaal reenjii keessa jiraachuu qaba. Qaamni sirnaan dalaguudhaaf. Inni biraa elektiroolaayitota. Elektiroolaayitonni qaama keessa jiran qaama keessaa yoo gabbu'an illee rakkoo dhufaa, ol ka'an illee rakkoo dhufaa. Kanaaf normaal reenjii keessa jiraachuu qaban. Inni biraa blood pH'dha. pH yeroo jennu power of hydrogenidha. Aasidummaadhaa fi beezummaadha. Aasidii keessaas seenuu hin qabu, beezii keessa illee seenuu hin qabu. pH'n dhiigaa normaal limiitii keessa jiraachuu qaba. Inni biraa blood volumeidha. Qabeen dhiigaa gabbu'uunis rakkoo ofitti yoo heddummaatti illee rakkoo dhufaa. Homostaasisiidhaan jiraachuudhaaf qaamni tokko wantoonni kun normaalii keessa jiraachuu qaban. Body fluid eega dubbannee qaama namaa kana keessa dhangala'aan jiru. Eessarraa dhufaa? Hangam takka qaama namaa kana keessa dhangala'aan jira? It contribute to 55 up to 60% typical adult weight. Ulfaatina nama keessaa tokko keessaa parsantii 55 hanga 60 dhangala'aadha. Dhangala'aan kuni waa sadii of keessaa qaba. Tokko watariidha, bishaan. Inni biraa elektiroolaayitota. Elektiroolaayitota yeroo jennu wantoota akka soodiyamiidhaa fi potaashiyam, maagneeziyam warreen akkanaa kanaan elektiroolaayitota jedhan. And non-electrolyte warreen elektiroolaayitota hin tahin dhangala'aa elektiroolaayitota hin tahin yeroo jennu warreen akka gulukoosii fa'a, yuuriyaa fa'a and other substance of keessaa qaba body fluidiin. Body fluid compartmentii kana yoo laalle bakka isaan jiran hamma isaan bakka sanitti gayan yoo laalle total body watariin bishaan qaama namaa keessa jiru intracellularly 63%dha. Seelii keessa parsantii 63 jira. Seeliidhaa ala immoo parsantii 37 jechuun interstitial plasma lymph and transcellular fluid jennaan dhangala'aa extracellular jedhamu kana seeliidhaa ala warreen jiran. Warreen seelii keessa jiru immoo meemberiinii keessa kan jiru jechuudha. Cichaa seeliidhaa keessa jira. Dhangala'aan achi keessa jiru bishaan parsantii 63. Seeliidhaa ala immoo parsantii 37. Total body water volumein yooniif hangam takkaatu bishaan qaama namaa keessa jira yoo laalle parsantiin 60 ulfaatina namaa bishaanii jenna. Jechuun 40 litiriidhaatiitu giddu galee isaan litira 40tu qaama namaa keessa jira.
intracellular fluid volume kana yooniif litira 40 kana addaan baafne litira 40 qaama namaa keessa jiru kana yoo adda baafne bakka lamatti litirri 25 intracellular fluid keessa jira. Litirri 15 ammoo extracellular keessa jira. Yeroo walitti daballe litira 40. Yoonii fi parsantii ulfaatina qaamaatii wajjin laalle parsantiin 40 body weightiin 40% intracellular fluididha. Bishaan kun kan keessa jiru, seelii keessa kan jiru. Seeliidhaa ala kan jiru immoo parsantii 20. Isa parsantii 20 kana bakka lamatti haa baafnu. Extracellular fluidiin kun waa hedduu jira. Interstitialidhaa jira, plasma and lymphic and transcellular fluid jenneeti dhangala'aa hedduu asirratti tarreessine. Interstitial keessa litira 12 jira. Litira 15 extracellular keessa jiru keessaa 12 interstitial jira. Plasma volumiin litira 3. Yoo parsantiidha deebiif dhangala'aa extracellular jiru keessaa parsantiin 80 interstitialidha. Parsantiin 20 immoo plasmaadha. Faayidaan bishaan kun qaama namaatiif qaban maali? The main function of water is providing form for body structure. Caasaan qaama namaa kun akka uumamu godha. Form for body structure. Faayidaan lammaffaadhaa act as transportidha. Madda geejjibaati. Waa geggeessuudha. Bakka takkaa bakka biraatti dabarsuudha faayidaan bishaanii. Aid in the hydrolysis of food. Bishaan kun faayidaan isaa nyaanni kun akka bullaa'u godhu. Nyaata kana geejjibuudha. Faayidaan isaa inni afuraffaadhaa act as mediumidha. Jidduu gala takka ammoo waan jidduu taa'ee wanni tokko gara waan tokkootti akka jijjiiramtu. Reactant for chemical reaction. Walnyaatinsa keemikaala qaama keessa geggeeffamu kana jiddu galeessi isa. Bishaan kun jiraachuu qaba. Chemical reaction geggeeffamuudha. Faayidaan isaa kan biraa act as lubricantidha. Akka riganiin uumamne mucuceessuudhaaf. Takka ammoo to reduce frictionidha faayidaan isaa. Rigata hir'isuudha. Faayidaan biraa cushion. Cushion jechuun bashannansiisuudha. Akkasumas waan qaama yeroonii fi oowwifaan ol ka'e irraa gad buusuudhaaf act as shock absorberidha. Balaatti dhuftu balaan sun akka qaama miine dandamachiisuudha. Organ involved in the homeostasis of body fluid. Dhangala'aan qaama namaa keessa jiru kuni normal range keessa jiraachuu qaba jenne. Akka inni normal range ta'uuf orgaanonni qooda keessaa fudhatan orgaanii qaama namaa keessa jiru keessaa inni tokko kidneedha, kaleedha. Kan biraa heart and blood vessel. Onneedhaa fi hiddoota dhiigaati. Inni biraa laangiidha. Somba. Exchange keessatti gahee guddaa qaba. Inni biraa posterior pituitary glandidha. Posterior pituitary glandiin akkuma endokiriinii keessa laallee antidiuretic hormooniin akka bishaan qaama kana keessaa yaa'een dhumne kan ittisu achi keessaa madda akka madda homostaasisiitti gargaarama. Inni biraa adrenal glandidha. Fannachaa adrenaalii irraa hormooniin maddu. Keessaafuu adrenal cortex irraa kan maddu aldosterooniin faayidaan isaa dhangala'aa qaama keessa jiru kana tasgabbeessuudha. Inni biraa parathyroid glandidha. Parathyroid glandiin faayidaan isaa kaalshiyamiidhaa fi foosfaras baalaansii isaa eeguudha. Average daily intake and output in adult namni ga'eessi tokko jiddu galeessaan guyyatti hangam takka fudhata hangam takka baasa. Yoo laalle oral liquidii dhangala'aa afaaniin ml 300 jechuun litira takka tuqaa 3 fudhata. Water in food bishaan nyaataa wajjin ml 1000 takka fudhata. Water produced by metabolism walnyaatinsa keemikaala qaama keessa geggeeffamu irraa bishaan oomishamu ml 300 walitti yoo daballe tootaalii wanni inni sa'aatii 24 keessa fudhatu ml 2600.
Hangi inni baasu yuriiniidhaan ml 500,000 fincaaniin dhangala'aa liitira takka tuqaa 5 baasa. Istuuliidhaan wajjin sagaraa wajjin ml 200 ni ba'a. Insensibil jechuun warreen karaa biraatiin bahan. Fakkeenyaaf laangii fa'aarraa aakiidhaan bifa hancufaatiin ka bahu ml 300. Iskiinii keessaan ka bahu bifa hurkaatiin ml 600. Yeroo walitti daballe isa kana tootaal loosiin 2,600 jechuudha. Hangi fudhatus hangi inni baasus wal qixa. Amma wanni nuti ilaaluu deemnu imbalaansii of fluid and electrolyte. Qabxiin ijoon nuti irratti xiyyeeffannu. Yoonii fi dhangala'aan qaama keessa jiru kuni baalaansii isaa madaalli isaa yoonii fi jeeqame takka yoo ol ka'e yookaan immoo yoo hir'ate akkasumas elektiroolaayitoonni qaama keessa jiran kun yoo ol ka'ee fi yoo gad bu'e rakkoo maaltu dhufa akkamiin manaaj goonaa dhalaalla. Jalqaba fluid volume deficit irraa kana. Fluid volume deficit jechuun dhangala'aan qaama keessaa hanqachuu jechuudha. Hangi dhangala'aa qaama keessa jiru gad bu'uu. Maqaan isaa kan biraa hypovolumiyaa jedhaniin. Hypoomii jechuun gad bu'uu jechuudha. Volumiyaa jechuun hangi qabeen dhangala'aa sanii. It occur fluid volume deficitiin kun yeroo akkam dhufa? Hypovolumiyaan kun when water and the electrolyte are lost in the same proportion as they exist in normal body fluid. Yeroo bishaanii fi elektiroolaayitoonni akkuma qaama keessa jiran saniin osoo tokko tokkorra hin hir'anne bakka takkaa qaama keessaa hir'atan. Jechuun hangi silaa dhiiga keessa jiru sun waluma fakkaataadha. Qabeessaatiitu qaama keessaa gad bu'e malee dhiiga keessaa gad hin hir'anne. Irraan isinii deebi'a. Hypovolumiyaa jechuun yeroo bishaanii fi elektiroolaayitoonni osoo tokko tokkorra hin caaliin bifa walqixaatiin gannaqaman takka qaama san keessaa hir'atan hypovolumiyaa jennaan. Fakkeenyaaf qabee wayiitti takka qodaa wayiitti bishaan naqxee yoo jenne bishaan san keessa wanti garaagaraa haa jiraatu, sukkarriin isaa jiraatu, halluun garaagaraa haa jiraatu. Isa sanirraa yeroo gad naqxe wanni gannaqamu sun sukkara qofaa miti takka immoo bishaan qofaa miti. Guutumatti wanni jiru sun hir'ate hypovolumiyaa jedhaniin. The ratio of serum electrolyte to water remains the same. Reeshoon isaan duraan waliin jiran suni waluma fakkaataadha. Hamma isaatu hir'ate malee litira isaa santu hir'ate malee tokko tokko biraan hir'anne. Should not be confused with dehydration. Dehydratiniidhaa fi fluid volume deficitiin kuni yeroo hedduu namarratti wal fakkaachuu danda'a. Garuu akka inni itti sirratti wal hin fakkaanne. Dehydration jechuun bishaan qofaatiitu qaama keessaa gad bu'e. Garuu kuni hypovolumiyaa jechuuf bishaanis elektiroolaayitoonnis qaama keessaa gad hir'atan. Maaltu fida? Fluid volume deficitii kana kooziin isaa maali? Always secondary to decrease in total body sodium content. Internally to decrease total body water. Jalqaba sababa soodiyamiin qaama keessaa gad hir'atee fi bishaanilleen soodiyamii jala yaa'an. Asirra wanni ati hubachuu qabdu yeroo beeladaa bishaan obaasan wanni ashaboo bishaaniin naqaniif takka soogiddaatti naqanii obaasanii fi soogidda sanii wajjin bishaan seenan. Bishaan kara soogiddi deemu, kara soodiyamiin deemu jala deeman. Yoo soodiyamiin kun qaama keessaa hir'ate bishaanillee ni hir'ata. Sababni isaa akka biraa inadequate fluid intakeedha. Dhangala'aa namni yoo fudhachuu baate dhangala'aan qaama isaa keessa jiru gad hir'ata. And also excessive fluid loss. Yoonif dhangala'aan hedduun qaama keessaa bahe karaa GI loosiidhaan haa ta'u jalaanis bifa diyaariyaatiin gubbaadhaanillee haa yaa'u bifa voomitingiidhaatiin dhangala'aan yoo garmalee irraa yaa'e. Urine loss karaa fincaaniitiin dhangala'aan hedduu yoo irraa yaa'e. And also through skin losses karaa gogaadhaatiin salty wateriin hurkaan hedduun yoo irraa baate like feverii nama qabu. Layidaa fa'aa nama qabu irratti qaamni isaanii hurkaa sanirraa soodiyamiin hedduu baha.
Soodiyamiin hedduun bahuu kana jala bishaantuu bahaa hanqinni dhangala'aa mudata. Kan biraa sardi ispees loosidha. Sardi ispees loosii jechuun bakka duraan taa'urraa bakka biraatti jijjiirama. Shiftiidha ta'a. Fakkeenyaaf ideemaa fa'aa namni yoo qabaate, dhiita yoo qabaate dhangala'aan qaama keessa jiru seelii duraan keessa jiru sanirraa bakka intiraaseelulaarii ture san gara ekstiraatti ba'a. Gara alaatti achi ba'a. Malee irraa hin yaane bakka jijjiirrate malee. Kunillee hanqina dhangala'aa mudachuu danda'a namni kun. Other risk factorii wantoonni biraa hemoreejii fa'aadha. Dhiigni sun irraa yaa'u. Namni yoo dhiigni irraa yaa'e dhangala'aan qaama isaa keessa jiru vooliyuumiin isaa gad bu'a. Clinical manifestationii namni tokko fluid volume deficit yoo qabaate mallattooleen ijoon ati irratti agartu maali? Mallattoon isaa acute weight loss'idha. Kiiloo isaatiitu gad bu'a. Percentage of body weight isaa hanga parsantii duraan ulfaatina qaama isaa santu irrata. Mallattoon biraa tirastii qaba. Ni dheebotaa. Anoreksiyaa qaba. Nyaanni ittiin tolu nooziyaa qaba. Ni lollonja. Decreased urine output. Yoo dhangala'aan qaama keessaa gad bu'e hangi fincaan namni fincaanulleen gad bu'a. Oligouriyaadha. Decreased vascular volume. Qabeen hidda dhiigaa keessa jirtu waan gad irrattuuf mallattooleen asii gadiitu mul'atti. Mallattoo akkam fa'aa taakiikaardiyaa qaba. Palsiin isaanii ni dabalti. Hanga dhangala'aa qaama keessaa irratti san bakka buusuudhaa jecha saffisaan onneen dhoyti. Weak thread palsii qaba. Palsiin isaa suni humna hin qabdu. Jechuun dhangala'aa waan qaama keessa hin jirreef humna hin qabdu palsiin sun. And also hypotension qaba. Hypotension means decreased blood pressure jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa gad buuti. Shookii seena. Shook jechuun inadequate body perfusionidha. Dhangala'aan qaama san keessa yoo jiraate yoo gayaa tahuu baate shookiin dhufti. Increased vein refilling time. Refilling time jechuun yeroo qeensa namtichaa san qaqqabdee gad dhiiftu hanga inni addeenya sanirraa gara diimaatti ol deebi'u. Dhiigni isaa sun hangi inni itti ol deebi'u yeroo isaanii dheeratti. Sakandii 3 ol turti. Loss of intracellular fluid. Seelii keessa dhangala'aa dhabame. Amma egaa dhangala'aan kun bakka lama jira jenna. Ekstraaseelulaariidhaa fi intraaseelulaar jenna. Inni seelii keessa jiru sun yooniif irrate dry skinii fa'aa mudata. Gogaan namtichaa ni goggoga. Skin targarii ellaastisiitii san dhaba yeroo gogaa kana akkana qabdee harkiftee gad dhiiftu dafee bakka irraa ka'e sanitti hin deebi'u. And the mucous membrane is also dry. Membrane lallaafaan afaan faan keessi ni goggogaa. Depressed fontanel. In case of children yoo taate, ijoollee yoo taate fontaaneliin tuni keessa gabbu buuti. Fontaanel jechuun sammuu irraa bakka lallaaftuu sani. Inni biraa sunken eye'dha. Ijaa keessa gabbu bu'a. Sunken eyeballi. Ija tanaatiitu keessa gad kukkuta. Decreased salivation and lacrimation. Imimmaanii fi gororri isaa hancufti isaallee ni xiqqaatti. Afaan kanaa goggogaa. Ija keessallee imimmaan ni goggoganii. And also fatigue qaba. Ni dadhaba. Cool clammy skin related to peripheral vasoconstriction. Sababa hiddoonni dhiigaa fageenya irra jiran walitti kottoonfataniif jecha gogaan isaa kun ni qabbanaawa. Akka nama bishaan qabbanaawaa keessa yeroo dheertuudhaaf harka isaa kana kaa'ee yeroo ture ni addaata. Addaachuu sani kilaammii kajaanii ni qabbanaawa. Gadirraa oloo qabbanaa'uu eegala. Diagnostikiin fluid volume deficit akkamitti qoranna? Diagnosisii waa sadii fayyadamna. Tokko histiriidha seenaasaa. And also physical examination. Physical examination irra wanti ilaalu dry mouthii fa'aa, skin targariin dafee deebuu diduu fa'aa. Ayyee. Inni biraa laaboraatoorii teestiidha. Laaboraatoorii irratti wantoonni mul'atan. Qorannaa laaboraatoorii irratti increased blood urea nitrogenidha. Blood urea nitrogen jechuun xuraawaan silaa qaama keessaa bahuu qabu sababa hanqina dhangala'aa irraa kan ka'e ni dabala. Dehydration
akkasumas intrarenal fluididhaa fi perfusioniin yooniif ka gabbu'u taate sababa hanqina dhangala'aa irraa yoo taate blood urea nitrogenii ol ka'a. Kaleen sirri calaluu yoo baate. Increased hematocrit. Hematocrit illee ni dabala. Hematocrit ol ka'uun fluid volume deficit agarsiisa. And also serum electrolytes change. Serum electrolyte ni jijjiirama jechuun soodiyamiin, potaasheemiin dhiiga keessa jiru ni jijjiirama. Decreased urine specific gravity. Gravitiin ulfaatinni fincaanii suni gabbu'a. And also urine osmolarity and specific gravity is increased as kidney attempt to conserve water. Kaleen tuni bishaan qaama keessa jiru kana hanguma hafe kana to'achuudhaa jecha carraaqqii isiin gooturraa kan ka'e hammi bishaanii daayiluutiin ta'uunsaa bishaan kun fincaansaa kun gara bishaaniitti fakkaachuun isaanii dabala. Jechuun yeroo kaleen tuni dhangala'aa qaama keessaa gabbu'e san to'achuudhaa jecha carraaqqii gootu kun kan dhufu isteeppii xumuraa irratti. Medical manaajimentii namni tokko yooniif fluid volume deficit qabaate wal'aansi godhamuuf inni jalqaba galmi keenya maali? Fluid volume deficit kana wal'aanuudhaaf goolii qabna. Galmi keenya guddaan to provide fluididha. Dhangala'aa kennuuf. Rapidly to attain adequate tissue perfusion. Osoo sirni onneedhaa kun hin miidhamne dhangala'aan qaama keessa naanna'u kun gayaa akka ta'uuf dhangala'aa bakka buusu. To provide fluididha. Inni asirra jiru kuni ringer lactateidhaa fi sodium chloride NS dha. May be directed to underlying cause. Furmaanni kan nuti irratti xiyyeeffannu waan sababa isa kana fide. Yooniif sababni isa kana fide sababa dhiibuudhaa taate isa dhiigaa san dhaabnee san booda bakka buusu. Vomiting yoo diyaariyaa ta'es underlying cause irratti xiyyeeffanna. Required solutioniin barbaadamu yeroo kana isotonic fluid replacement. Jechuun qaama kana keessaa hanguma jiruutu irrate malee tokko tokko keessaan irranne. Kanaafuu isotonic wanni goonuuf isuma qaama keessaa gabbu'e san hanga san deebisuudha. Dhangala'aan nuti fayyadamnu sodium chloride solution NS isotonic and also ringer lactate RL. Faallaan wantoota hangammaa laallee kuni fluid volume excessiidha. Hypervolemiyaa jaaniin yoo dhangala'aan qaama keessatti heddummaate. Fluid volume excessiin it is isotonic expansion of extracellular fluid. Dhangala'aan keessa seeliidhaa san osoo hin ta'in extra jiru gara alaatiin jiru suni yooniif heddummaate. It is caused by abnormal retention of water in the sodium. Ka'umsi isaa guddaan yoonii fi bishaanii fi soodiyamiin hanga duraan qaama keessa jirurra garmalee heddummaate. Soodiyamiin qaama keessa yoo walitti qabame bishaanillee qaama keessa walitti qabama. Namtichi kuni dhangala'aan qaama keessatti heddummaata. Yoo soodiyamiin qaama keessaa hedduu bahe bishaanillee jala waan bahaniif hanqina dhangala'aa mudata jennee turre. The same proportion in which they exist in total body fluid. Dhangala'aa qaama keessa jiru keessa yooniif inni kuni reeshuma saasanii ol dabale normaalii yoo heddummaate fluid volume excessiidha ta'a. Kooziin isa kanaa maali? Sababoonni fluid volume excessii fidan. Dhangala'aan qaama keessatti akka heddummaatu. Wantoonni godhan tokko excessive sodium in the water intake. Ashaboodhaa fi soodiyamiidhaa fi bishaan hedduminaan yoo fudhate namtichi daayitarii inteekii jechuudha. Nyaata fayyadamu keessatti yoonii fi bishaanii fi soodiyamii hedduu fudhate fluid volume excessive sababa ta'uu danda'a. Kabiraa injection of medication or home remedy containing sodium. Dawaalee takka dawaa ka medicationii kan
mana yaalaatii fudhatanis haa ta'u kan home remedy jechuun kan manatti itti fayyadamanis kan aadaadhaa haa ta'u warreen soodiyeemii hedduu qaban yoo fudhatan. Sababni isaa kan biraa inadequate renal loss'idha. Kaleentu yoo sirri baasuu dadhabde. Renal disease'n faan jiraatte dhukkuboonni kalee faan renal failure faan jiraate sababa kanarraa soodiyeemiidhaa fi bishaan qaama keessaa bahuu yoo dadhabe walitti qabama. Increased corticosteroid level hangi corticosteroididha yoo dabale and also aldosteroniin yoo ol ka'e isaan kuni fluid volume excessiin akka dhufu godhan. Sababni biraa CHF dha. Heart failure nama qabu. Namoonni congestive heart failure qaban qaamni isaanii ni iitawa. Fluid volume excessiidha qaban. Takka somba keessatti iitawaa yookaan immoo peripheraalii irratti iita qaban. Kan biraa cirrhosis of liver'idha. Tiruun sadarkaa irreversible irra yoo geesse. Cirrhosis means scarring jechuudha. Godaannisa taatee sadarkaa deebi'uu hin dandeenye irra yoo geesse cirrhosis jedhaniin. Dhangala'aa yeroo sana isa walitti qabama asaayiitasiidha ta'a. Accumulation of fluid in the peritoneal cavity mudata. Fluid volume excessii mallattooleen irra mul'atan maali? Clinical manifestationiin the first one acute weight gain'idha. Kiiloon isaa dabaluudha. Excess of 5%. Parsantii 5 ol kiiloon isaa ta duraanii irra dabalti. Kan biraa pitting ideemaa qaban. Pitting ideemaa jechuun iita yeroonii fi qaqqaban dhooqqattu. In the extremity miila irratti iita qaban. Akkasumas harka irratti. Puffy eyelid'dha qaban. Puffy eyelid jechuun nyaara ijaa kanaatiitu iitahu. In case of renal problem yoo jiraate namtichi fuulli isaa kun ni iitawa jechuudha. Kan biraa pulmonary edeemaadha. Iita sombaa. CHF warreen qaban dhangala'aan dhiigni gara sombaatiif duuba waan deebi'uuf somba keessatti walitti qabamee iita fiduu danda'a. Sababa sanirraa mallattoolee pulmonary edema shortness of breathing fa'aa mul'ata. Afuritti ciccitu, reel and wheezing sagalee yeroo stethoscopeedhaan dhageeffan crackle sound fa'aa dhaga'u akkasumas wheezing xiit fa'aa jechuudhaa fi dyspnea difficulty of breathing yeroo baafachuu dadhabuudhaa fi kaafii fa'aa qaban. Inni biraa taakiikaardiyaadha. Taakiikaardiyaa jechuun palsiin ni dabalti ol kaati. Full and bounding pulse qaban. Garaagarummaan fluid volume deficit'dha. Excessii jidduu jirtu pulsiin fluid volume deficit irratti weak'dha. Weak and treated. Kana irratti garuu immoo full and bounding humna qabdi. Ni dhawatti. Dhawannaan isii yeroo qabattu harka kee kana si sochoofti ni agarta. Increased blood pressure and pulse pressure. Dhiibbaan dhiigaatis ol ka'a. Akkasumas palsiilleen ol kaati. Distended neck vein. Veiniin mormarra ol deemu. Keessaahu jugular veiniin ol ka'a. In case of right side heart failure yoo jiraate. Increased urinary output. Hangi fincaan bahuu ni dabala. Mallattooleen ijoon fluid volume excessiidha. Isaan kan. Diagnosisiin isaa inni jalqabaa history'dha. History isaa gaafanna. Physical examination qaama isaa irratti ni ilaalla. Inni biraa laboratory test'idha. Laboratory irratti wantoonni ilaallu blood urea nitrogenidhaa fi hematocretin yoo ol ka'e fluid volume deficit'idha. Yoo gabbu immoo fluid volume excess'idha. Plasma dilution jechuudha. Decreased serum osmolality and sodium level. Soodiyemiin hangam takka qaama keessa jira. Hangi soodiyemiidha. Qaama keessatti yoo ol ka'e fluid volume excess'idha. Yoo gabbu immoo deficit'idha. Excess water retention in chronic renal failure. Bishaan hedduun qaama keessatti akka walitti qabamuu godha yoo soodiyemiin heddummaate qaama keessatti. Keessaahuu warreen dhukkuba kaleedhaa qaban. To reveal pulmonary congestion iitahuu sombaa san adda baasuudhaaf chest x-ray fayyadama. Raajiidhaanii adda ba'a.
Fluid volume excess medical management isaa wal'aansi isaa maali? Direct toward the underlying cause dha. Waan jalaa dhukkuba kana fiduu jiru san irratti xiyyeeffata. Pharmacologic therapy jalqaba namoota dhangala'aan qaama keessatti heddummaate dhiita qabu pharmacologically thiazide diuretics yookaan immoo loop diuretics dawaalee nama fincaansisan kennaniif. Inni lammaffaadha hemodialysis dha. In case of renal failure yoo jiraate takka peritoneal dialysis jaaniini ni dhiquudha. Warreen rakkoo kaleefaa qaban. Wanni nuti irratti xiyyeeffannu underlying cause san furuudha jenna. Kan biraa nutritional therapy dha. Nutritional therapy yeroo jennu nyaatota irraa dhorkuu qabna. Restriction of sodium. Sodium irraa daangeessuu. Jechuun miligiraama 250 ol akkan kunne guyyatti. Kanaa ol akkan fayyadamne dhorkuu. And the food high in the sodium must be avoided. Nyaanni soodiyamii hedduu qabu dhorkamaadha. Maaliif soodiyamiin qaama keessa yoo walii qabame bishaantu walii qabama san booda fluid volume excess dhufa jenna. Rakkoon itti aansinee ilaallu electrolyte imbalance dha. Electrolyte yeroo jennu qaama kana keessa electrolytonni ijoon jiran main electrolyte in the body is sodium, chloride, magnesium, calcium, potassium warreen kana meejariin yoo isaan kun imbaalaansii ta'an laaluu deemna. Faayidaan electrolytota kanaa maali? Qaama keenyaaf electrolytonni kun faayidaan isaan qaban tokkoffaani assisting in regulating water balance. Hanga bishaan qaama keessa jiru san to'achuudha faayidaan isaa kan jalqabaa. Fakkeenyaaf soodiyamii yoo fudhanne. Soodiyamiin qaama keessaa yoo gabbu'e bishaanis gabbu'an jenna. Ol ka'uus bishaan ol ka'anii kanaafuu bishaan baalaansii akka ta'u soodiyamiin baalaansii ta'uu qaba. Inni biraa acid base regulation dha. Acidummaadhaa fi beezummaa qaamaa to'achuudha. Potaashiyamiin fa'aa baayikaarboneetiin akkasumas soodiyamii fi kiloraayidoonni warreen kun acid base tana to'achuu. Faayidaan isaa kan biraa inzaayimoonni qaama namaa keessa jiran akka wal nyaatan akka hojii geggeessan godhuudha. Maagneeziyamii fa'aa yoo fudhanne. Kan biraa neuromuscular transmission dha. Ergaa narviidhaa fi maashaa jidduu daddabarsu. Excitability dabalu. Potaashiyamiin fa'aan, kaalshiyamiin, soodiyamiin isaan kun. Distribution of electrolyte in intra and extracellular compartment keessa faffaca'insi isaa akkam fakkaata? Intracellular compartment eenyuutu jira? Extracellular eenyuutu jira? Yoo laalle intracellular keessa potaashiyamiidhaaf akkasumas kaalshiyamiin kiloraayidoota soodiyamii maagneeziyamii illee keessa jira. Akkasumas extracellular yoo laalles dura intracellular jechuun cichaa seeliidhaa keessa jechuudha. Seel membreenii san keessa. Seelii keessa. Extra jechuun ammoo seel membreenidhaa ala. Distribution isaa haa laallu. Soodiyamiin intracellular keessa 10 jira. Extracellular ammoo 442. Hedduminaan bakki inni jiru extracellular'dha jechuudha. Seeliidhaa ala. Potaashiyamiin faallaa soodiyamiidhaati. Intracellular keessa 50. Extra ammoo extracellular 5tu jira. Kaalshiyamiin intracellular keessa hin jiru. Extra jira. Gara alaatiin. Maagneeziyamiin ammoo bakki inni jiru intracellular'dha. Extracellular keessa 2tu jira. Kiloraayidoonni intraan jiran extra jira. 300. Laabiraatoorii vaaliyuu isa kana qabachuun barbaachisaadha.
Normaal reenjiin elektiroolaayitota qaama namaa keessa jiru meeqaa fi meeqa jidduu? Jalqaba seeram soodiyamiin noormaalii jechuudhaaf litira tokko keessa miilii kiiwii 135 irraa hanga 145 jidduudha. Noormaal reenjiinsa. Pootaasheemiin ammoo 3.5 irraa hanga 5.3ti. Amma asirra wanni ati beekuu qabdu noormaalii kanaa gadi yoo bu'e haayipoota. Irraa ol yoo bahe garuu haayipariidha. Kanaaf gatii kana beekuun barbaachisaadha. Kaalsheemiin hoo hangam takka 8.6 irraa hanga 10ti. Miligiraam per desilitirii. Inni kun bifa ayonaayizdi foormiidhaatiin jira. Ayonii qaba kaalsheemiin. Maagniiziyamiin ammoo takka 3 irraa hanga 2.5ti. Noormaalii. Foosfarasiin 2.5 irraa hanga 4.5ti. Kiloraayidiin 97 irraa hanga 107ti. Referansi reenjiin isa kana. Amma jalqaba gaamee alteration in sodium balance yaa ilaallu. Soodiyamiin kuni madaalli isaa sun yoo jijjiirame maaltu dhufu? Madaalli isaa jijjiiramuun dura soodiyamiin kun eessa jira faayidaan isaa hoo? Sodium is most abundant in extracellular fluid. Seelii irraa gara alaa keessa jira jenne hedduminaan. Seeram concentration isaa hangi inni dhiiga keessatti gahu 135 irraa hanga 145ti. Noormaalii. 135 irraa hanga 145ti. The function of sodium is faayidaan isaa primary determinant of extracellular fluid osmolality. Hanga dhangala'aa gara alaatiin jiraachuu qabu isa kanaan murteessa. Akkasumas extracellular fluid volumiin kan irratti hundaa'u soodiyamii kana. Hanga soodiyamii kana. Soodiyamiin kun gad bu'ee jechuun dhangala'aan qaama keessaa gad bu'a. Ol ka'ee jechuun ni heddummaata jechuudha. Loss or gain of sodium is usually soodiyamii qaama keessaa dhumuudhaa fi qaama keessatti heddummachuun accompanied by loss or gain of water. Bishaan kana qaama keessaa dhabamuudhaa fi qaama keessatti heddummachuu wajji jira. Jechuun bishaanii fi soodiyamii walitti hidhaadha jechuudha. For muscle contraction and the transmission of nerve impulses. Faayidaan soodiyamiidhaa maashaan kun akka kottoonfatu. Ergaan narviidhaa akka daddabartu taasisudha. This proportion change in sodium and the water. Jijjiiramoonni soodiyamiidhaa fi bishaan kanaan wajjin jiru loss of sodium or gain of water. Soodiyamiin qaama keessaa yoo gad bu'e takka immoo bishaan harkachuun yoo dadhabame haayipoonaatiremiyaa dhufa. Soodiyamiin qaama keessaa gad bu'e jechuun haayipoonaatiremiyaa jaaniin. Water movement from extracellular to intracellular compartment. Yeroo soodiyamiin gad bu'e bishaanilleen karaa soodiyamiin jiru sanitti deema. Ekstiraarraa gara intracellularity deema. Gain of soodiyamii yoo hedduun argame yoo soodiyamiin hedduun jiraate jechuun bishaan bahuu yoo dide qaama keessa loss of waterii yoo dhabame hypernatremia jaaniin soodiyamiin ol ka'uudha. Yeroo kana water movement from intracellular to extra walii faallaadha jechuudha. Yeroo hyperiidha intraarraa gara extraatti deema. Yeroo hypoodhaa garuu extraarraa gara intraatti deema. Wanni inni si agarsiisu barbaade kana. Bishaan intracellularraa gara extraatti deema during hypernatremia. During hypo bishaan garuu gara extraarraa gara intraatti deema. Sodium deficit yaa ilaallu. Sodium deficit jechuun hyponatremiyaadha. Soodiyamii qaama keessaa gad bu'u. Seeram soodiyam leveliin
Normaalii reenjii isaa 135 irraan gara 145ti. 135 gadi yoo kute hyponatremia jedhanii. Types of hyponatremia gosoonni soodiyemii qaama keessaa gad bu'uudha. Inni jalqabaa hypertonic hyponatremia. Hypertonic hyponatremia jechuun translocationidha. Bakka jijjiiri. Result from osmotic shift of water from intra to extra. As in case of hyperglycemia. Akka nama gulukoosiin dhiiga keessatti heddummateetti bishaan seelii intiraarraa gara ekstiraatti deeman jechuun soodiyemiilleen intiraarraa gara ekstiraatti deema. Watarilleen jala deemanii hypertonic hyponatremia jedhani. Hypotonic jechuun ammoo bishaantu hafe jechuudha. Water retentionidha jira. Hypotonic hyponatremiaan sababa bishaan bakka sanitti heddummateef sababa sanirraahi soodiyemiin gad bu'ee dilutional hyponatremia jedhani. Translocationiin bakka gad dhiisudha. Dilutionaliin ammoo hanga reetii silaa innitti hin baabsahuu qabu ka bishaanii santu irra heddummaate. It causes water retention. Iitafaa yeroo kana jirti. Decrease in this ratio of sodium in the water can occur bishaanii fi soodiyemiin proportioniin isaa wal biraa gad bu'uuni can occur yeroo tanfaa mudachuu danda'a low total body sodium yeroo hangi soodiyemii qaama keessa jiru gad bu'ee with lesser reduction in total body water. Bishaan wahuma xiqqoo qaama keessaa irrachuudhaan wajjin. Taak. Inni lammaffaadha normal total body sodium content with excess body water. Soodiyemiin normaalii jiraateetuma bishaan heddummaachuu. Inni sadaffaadha excess total body sodium with greater excess total body water. Soodiyemiilleen heddummaatee gar malee bishaanilleen heddummaachuu. Reeshoon soodiyemiidhaatii fi bishaanii wal biraa gad xiqqaachuun sun karaa kana sadeeniin mudachuu danda'a. Tokko maal jenne soodiyemiin qaama keessaa gad bu'ee bishaanilleen jala irrachuu. Ka biraa soodiyemiin normaalii tahee bishaan heddummaachuu. Inni sadaffaadhaa soodiyemiilleen gar malee heddummaatee bishaanilleen gar malee dabaluu. Sababoonni hyponatremiaa fidan maali? Soodiyemiin qaama keessaa akka gad bu'u wanni godhu. Soodiyem loosiinii tokko voomitiingiidhaan namni yoo haqqise soodiyemiin qaama keessaa gad bu'u. Diyaariyaa yoo yaasaan qabeessa soodiyem loosii qaba. Or is weaking hedduu yoo hooqqeessa ashaboon qaama keessaa baati. Ka biraa use of diureticsdha. Dawaalee nama fincaansisan yoo fayyadame. Particularly in combination with low salt diet. Akkasumas diureticsii fayyadamaa nyaata soodiyemii hin qabne nyaata soodiyemii isaa gad bu'aadhaa yoo wajjin nyaatte. Keessaahuu diuretiksiin soodiyemiidha baasa. Soodiyemii kana yeroo bahu bishaanillee wajjin bahan. Sababa kanaaf soodiyem loosiin dhufa. Inni biraa deficiency of aldosteroonidha. Hanqina hormoonii aldosteroonii jedhamu sayyuu qabaate namni. Aldosterooniin soodiyem baalaansii eeguudha. Soodiyemiin akka qaama keessaa gad hin buune eeguudha. Yoo hanqina aldosterooniidhaa jiraate soodiyem loosiin dhufa. Ka biraa hyperglycemiaadha. Namni dhukkuba sukkaraa qabu kan gulukoosiin dhiiga isaa keessatti heddummaate hanqina soodiyemiidhaan mudata. Kanaaf wanni inni sii kenninuuf. Inni biraa heart failureedha. Namoonni onneen isaanii dalagaa dhaabdi. Laafina onnee namoonni qaban hyponatremiaa qaban. Ka biraa dilutional hyponatremia maaltu fida? Dilutional jechuun proportioniin bishaaniitii fi soodiyemiidhaa bishaan irra yoo heddummaatan dilutional jedhaniin. Water intoxication.
Water intoxication jechuun summaa'uu bishaaniiti. Bishaan qaama namtichaa keessatti irra heddummaatanii summaa'u. Bishaan irra heddummaachuu. Predisposing conditioning wantoonni sababa kanaaf nama saaxilan syndrome of inappropriate antidiuretic. Baalaansii ta'uutitu antidiuretic hormooniidha. Increased water intake. Bishaan hedduu fudhachuu. Head trauma. Mataa fa'aa keessa yoo dhaawamanii mataan miidhame. Oot cell lung tumor. Oot cell jechuun koota fakkaatti takka immoo shamiza fakkaatti kaansarii sombaa ta'anii shamiza fakkaattu. Jaakketa fakkaattu yoo jiraate. Medication associated with water retention. Dawaalee bishaan qaama kana keessa akka walitti qabamu godhan warreen akka oksitooksiinii fa'a. Certain tranquilizer. Tranquilizeriin anxiolytic jedhamanii warreen nama cinqiin itti jirtu kennamu. Warreen akka diazepam, lorazepam, oxazepam warreen jedhaman. Dawaaleen kuni akka bishaan qaama keessatti walitti qabamu godhanii san booda hyponatremia dhufa. Hyponatremiaan jechuun bishaan as keessatti walitti qabama. Bishaan garana seena. Ekstiraarraahi gara intracellularity. Cell swells as water is pulled in from extracellular. Seeliin tun dhiita'uu eegalti. Guddachuu. Lakka bishaan gara keessaatti yaa'aniin seeliin tun guddachuu eegalti. Hyponatremia jechuun miiliikiwwii 135 fi achii gadi yoo ta'e hyponatremia jenneen. Clinical manifestation namni tokko hyponatremia yoo qabaate mallattoon ati irratti agartu depending on cause and magnitude. Maalirra hundoofne mallattoon tun ka'umsa hyponatremiaadha. Magnitude and speed which deficit is occur. Saffisaa fi cimina hanqinni soodiyemiidhaa kun qaama irratti mul'ate. San irratti hundoofneeti mallattoo garaagaraan mul'ata. Acute decrease in serum sodium levels. Dafee yoonii fi soodiyemiin kun dhiiga namaa keessaa gad bu'ee more severe symptomiidhaa jira mallattoo ciccimtuu qaba namni kuni mortality rate isaatis ol ka'a. Namoonni kun dafanii du'uu danda'an. Some sign and symptomiin nuti arginu ta jalqabaa poor skin targariidha. Gogaan kun yeroo harkifnu dafee bakkatti deebi'uu didu elasticity dhaba. Dry mucosa. Afaan keessi goggoguu. Decreased saliva production. Oomishni gororaa takka hancufaa gad xiqqaachuu. Orthostatic hypotension. Orthostatic jechuun yerooniif ciisee takkaa ol godhatee blood pressure isaa gad bu'uudha. Millimeetira mercury 20 orthostatic hypotension jedhaniin. Namticha san isaa ciisu BP isaa laaltee yeroo ol godhate yoo laalte karee fuurri 20 irraa gad jira. Inni biraa nausea qaba. Ni lolloncha. And cramping ni laalata. Ni dhukkuba. Muscle and abdominal. Maashaan isaatis qaama kanaa dhukkuba. Garaan illeen ni laalata. And also cerebral edema. Sammuu keessatti illee itti dhufuu dandeessi. Neurological change of beekuunsaan jijjiiramuu dandeessi. Serum sodium below 115 yoo taate. Yoonii fi 115 gad taate. Normaaliin isaa yaadadhu 135 hanga 145ti. 115 fi achii gadi yoo hote may result in sign increased intracranial pressure. Mallattoo dhiibbaan sammuu keessatti dabaluudhaan mul'ata. Ta'a akkam fa'aa lethargy fa'aa. Gar malee laafachuu. And confusion of wallaaluu fa'aa. Muscle twitching. Maashaan kun walirra mammaramu. Akka nama paralyzed ta'uu deemu. Inni biraa hemiparesisiidha. Partial paralysis jechuudha. Gar-tokkeedhaan laamshahuudha. Papilledema. Ija tana gara duubaatti itti mul'achuu fa'aa. And also seizure. Gaggaba fa'aa qaba.
Hyponatremia diagnosisiin tokko histiriidha. Akkisaa fa'aa vomitingii fa'aa gaafanna histirii irratti. Physical examination irratti mallattoolee ijaan irratti agarru kana ilaalla. Laabiraatoorii teestiidha inni ijoon. Laabiraatoorii irratti soodiyamiin 135 gadi yoo kute hyponatremia jennaan. Yuuriin soodiyamii fincaan keessa jiru laallee reenaal inni reenaal koosii adda baasuudha. Sababa kaleetii alaa. Yooniif sababa kaleedhaa taate less than 50 milii 15 gadi jechuun reenjii seeramii dhiiga keessa jiru sanii fi kan fincaan keessa jiru san yoo wal madaalchifne kuni 15 irraa gad jira. The kidney retains sodium to compensate for non-renal fluid loss. Dhangala'aa kaleedhaa ala jiru yeroo soodiyamiin kun bahu bakka buusuudhaa jecha kaleen soodiyamii kana tursiifti. Fakkeenyaaf yoo sababa haqqisaa fa'aa, diyaariyaa fa'aa, iswiitingii fa'aadhaan soodiyamiin kun bahee miliikii 15 gadi. Garuu yooniif syndrome of inappropriate antidiuretic hormoonii rakkoo hormoonii irraa yoo ta'u taate soodiyamiin kun miliikii 20 irraa ol jira. Kan biraa pootaasheemiin gad irrachuu danda'a. May be decrease. Inni biraa laaboraatoorii teestii irratti osmoolaaritii. Fincaan kun bishaan turre hedduudha moo waan biraa of keessaa qaba yoo laalle commonly loweedha osmoolaaritiin bishaanummaan isaa sun gad bu'a. Urine osmolarity is less than 100 milliosmolar unless syndrome of inappropriate antidiuretic hormone is present. Yoo rakkoon hormoonii jiraatte malee. Giraavidiitii isaa ulfina isaa yoo laalle decreasedidha. Yoo syndrome of inappropriate jiraate garuu ulfaatinni isaa ni dabala. Depending on fluid balance, hematocritilin yoonii fi fluid volume deficitiin jiraate ol ka'a. Yoo excessiin jiraate immoo gad bu'a. Medical managementiin wallaansi isaa rarely on speed which hyponatremia occur rather than actual serum sodium. Hanga vaaliwii soodiyamii sanirra akkaataa inni sun itti dhufeeni sanirra hundu. Karaa rakkootamirraa soodiyamiin kun gad bu'ee sanirratti xiyyeeffanna. Careful administration of sodium. Soodiyamii kennuufi karaa POT takka afaanii yookaan immoo NG2 yookaan parenteraalidha IVdha. Inni biraa soodiyam daayitiidha. Nyaata soodiyamii hedduu qabu. Warreen akka milkii, meat, egg, carrot, beet, fruit juice, aannan fa'a, foon, killee, kaarota akkasumas cuunfaalee muduraadhaa warreen soodiyamii hedduu qaban fa'aa kennuufi lactate ranger solution RL yookaan immoo isotonic saline kana kennaniif. NSC. The usual daily sodium requirement in adults guyyaa tokkotti namni ga'eessi tokko soodiyamii hangam barbaada? Approximately 100 millicurie. Dhibba takka barbaada. There are no abnormal loss yoo jiraachuu baatte. Yoonii fi sababa rakkoo biraarraa soodiyamiin qaama keessaa hayaa'u ittiin jirre yoo taate. In syndrome of inappropriate antidiuretic hormone patient nama rakkoo hormooniidhaa qabu yoo ta'e hypertonic saline solution kennaniif. Hypertonic jechuun kan soodiyamiin irra hedduudhaa jechuudha. 3% takka immoo 5% in ICU unit intensive care unit keessa kennaniif. Water restriction ifaa godhama. Bishaan sa'aatii 24 keessatti ml 800 ol kan qonne. Maaliif bishaan tutti heddummaata? Water intoxication ifaa jira warreen syndrome of inappropriate antidiuretic hormone qaban. Far safer than sodium administration.
bishaan kanarraa dhorkuudhaatiitu soodiyemii kana kennanii fi dhiisuurra kanaatiitu irra caala. Impatient with normal or excess fluid volume warreen fluid volume isaanii normaalii keessa jiru takka immoo excessii ta'e soodiyemii qofa kennanii fi bishaan irraa dhorkuudhaatiitu irra gaariidha. Narsiingii manaajimentiin nama haayipoonaatiremiyaa qabuuf gaheen narsiidhaa maali? Qabxiin ijoon keessan asirratti xiyyeeffata. Early detection of clinical feature mallattoo haayipoonaatiremiyaa isa yeroodhaan arguudha. Monitoring intake and output hanga inni fudhatee fi hanga inni baasa. Daily body weight, serum in the urine sodium level, in the urine specific gravity wantoota safaramu kana hordofuudha. Safara kana. Kabiraa wanni narsiin gorsitu nyaata. Encourage fluid in the food with high sodium content. Nyaataa fi dhugaatii soodiyemii hedduu qabu akka fudhatu gorsuu. If primary problem is water retention, restrict fluid intake. Yoo rakkoon jalqabaa sun bishaan qaama keessa walitti qabamurraa kan dhufu taate dhangala'aa akkam fudhanne irraa dhorkuudha. Soodiyem eksesii guyyaa biraatti itti dachaan.